kun koorsii global trendii irratti tuutoriyaalii afaan oromootiin isiniif kennamudha. Akkam nagaa jirtu maatii miidiyaa dirree barnootaa. Egaan tuutoriyaaliin keenya koorsii kanarratti isiniif laattamu chapter 5 irra ga'ee jira. Chapter 5 survey waa'ee major contemporary global issues jechuudha. Jalatti kan laallu. Kana jechuun maal jechuudha? Global amma addunyaa kana keessatti dhimmoota ijoo ta'an laalla jechuudha. Contemporary world yookaan addunyaa ammaa kana keessatti dhimmoota ijoo ta'an laalla jechuudha. Chapterii kana jalatti paartii kanaan immoo survey of major contemporary global issue laalla jechuudha. Contemporary global issue yookaan addunyaa ammaa kana keessatti dhimmoota ijoo ta'an grasp goona amma akka waliigalaatti samarii isaa laalleetu tokko tokkoon immoo paartii taanu keessatti ilaalla jechuudha. Tuutoriyaalii faanaan ammas obboleessa keessan Oliyaad Baraticha Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irraa amma dhumaatti akkana taatan isinan feera kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyaatti ceenaa jechuudha. Important dynamics of the 21st century, the shift in focus from international relation, global relations and issues jechuudha. Maal jechuudha? Addunyaa ammaa keessatti jechuudha contemporary yemmuu addunyaa ammaati yookaan jaarraa 21ffaa keessa jirramini yeroo koorsii kana barachaa irratti jaarraa 22ffaa keessa warri viidiyoo kiyya hordofaa jirtanii isin ilaallatu yommuu sittiin geeddaramu ta'e jechuudha kaarikulamiin kun. Egaan jaarraa 21ffaa kana keessa fookasiin international relationii jijjiirameera jechuudha. Fookasiin global relationii yookaan dhimmoonni addunyaa kana jijjiiramaa dhufee jira jaarraa kana keessa. The world today is distinctive, different, mainly because of the end of the world war jechuudha. The post cold war period jechuudha. Kana jechuun waraana ololaa booda egaa sirni addunyaa kanaa baay'een isaa geeddaramaa dhufee jira. Diigamuu Soviet Union ittiin wal qabate keessumaa jechuudha. Post cold war period jechuun erga waraanni ololaa yookaan waraanni qabbanaa waraana qorraanni jennuun suni xummurame diigamuu Soviet Union hordofee jechuudha. Addunyaan amma addadha jechuudha. Different ta'aa dhufteetti geeddaramaa dhufeera sirni addunyaa kanaa jechuudha. The distinctiveness of the post-cold period rests upon the transformation of the agenda of the world politics jechuudha. Kuni sababii maalitiin kan inni dhufe egaa ajandaan addunyaa kanaa ajandaan siyaasaa kanaa transform ta'ee jechuudha. Transform ta'ee jira. Kana jechuun predominance of new issue jechuudha. Issue haaraan amma predominate godhaniiru jechuudha. Dhuunfatanii jiru addunyaa kana. Dhimmoonni haaraa ta'an. Amma dhimmoota sanniin gaa ittaansinee ilaalla jechuudha paartii taanu keessatti. Ittaansinee ilaalla. Dhimmoonni addunyaa yeroo ammaa dhuunfatanii jiran maal akka ta'an jechuudha. Ajandaan addunyaa amma geeddarameera. Ajandaan siyaasaa addunyaa baay'een isaa jijjiiramaa dhufee jira jechuudha. No longer is world politics dominated by issues arising from East-West relations. That jechuunis maal jechuudha. World politicsiin yookaan siyaasni addunyaa kun dhimmoota East-West relation biyyoota bahaa fi dhihaa hariiroo biyyoota bahaa fi dhihaatiin miti amma gaa kan dominated ta'ee jiru jechuudha. Dominated ta'ee kan jiru yookaan to'atamee kan jiru. The threat of nuclear war amma biyyoonni East fi West yeroo sana nuclear war'idhaan yookaan waraana nucleariitti wal doorsisaa turan. Wal miidhaallee wal rukutaallee turan. The ideological struggle between liberal democracy and Marxism Leninism and crisis democracy crisis democracy ideologically warra liberal democracy jechuudha capitalism America jechuudha. Marxism Leninism isa Russia jechuudha. Soviet Union kan hordofaa turte. Akkasuma crisis democracy amma gaa kanneen miti jechuudha. Oduu biraa ta'ee jira.
no longer is warri politics dominate ba issue kanaanii miti jechuudha. Amma kanii dominate ta'ee jiru jijjiiramee jira jechuudha faashinni addunyaa. The international community is now preoccupied with other issues such as amma gaa sirni addunyaa ammaa maaliin kan inni occupied ta'e dhuunfatamee qabamee jiru jechuudha. Dhimmoota akka search for new world order, orderii addunyaa bilookii hundeessu, orderii addunyaa haaraa hundeessu, sirna addunyaa haaraa hundeessu kana kanaani jechuudha. Amma fakkeenyaaf biriiksii faanti dhiyeenya kana hundaa'ee jira. Warri doolarii biraadha jechuudhaan biriiksii UNA mataasa biyyoon adda adda wal qoqqoodan jechuudha. Gurmii uumanii biyyoonni warri doolarii adda addaa uumu jechuudha. Amma kana ta'ee jira gaa dhimma jechuudha. The impact of terrorism kan bira dhiibbaa shororkeessummaa inni kunis issue addunyaa ammaati jechuudha. Contemporary warriidhaaf issue yookaan dhimma ijoo ta'aa jira. The disparities in wealth between developed and developing countries. Disparities injiramanii garaagarummaan bal'achuu jechuudha. Biyyoota guddatanii fi biyyoota hiyyeeyyii gidduutti garaagarummaan in terms of economy ta'uu danda'a, in terms of politics garaagarummaan bal'achuu, environmental issues and so on jechuudha. Dhimmoota naannoo faalama naannoo fa'aa ta'uu danda'a. Maal kun dhimmoota addunyaa ammaati jechuudha. Contemporary warri issuudha jarri kun amma. Egaan amma what makes an issue global issue waan jedhu deebisa. Dhimma addunyaa kan isa taasisu maalidha? Amma dhimmi tokko naannoomatti kanaaf jiramani dhimma naannoo. Dhimmi immoo sadarkaa addunyaatti dhageettii addunyaa argatu hin jira dhimmi tokko. Dhimma kana maaltu dhimma addunyaa isa taasiseedha amma. What makes an issue global issue? Deebinsaa the answer to this question is found in addressing the following four interlinked questions. Gaaffiiwwan walitti hidhaman arfan kana deebisuudhaan arganna jechuudha. Deebii gaaffii kana. Gaaffii akkamii? Dhimma tokko maaltu dhimma addunyaa isa taasise? Maaltu akka inni dhageettii addunyaa argatu isa godhe? Kanaaf jalqaba irratti gaaffiin nuti gaafannu what is extent or scope of an issue? Scopein yookaan bal'inni jechuudha dhimma sanaa eessaa amma eessaatti? Extentiin isaa eessaa amma eessaatti? Does it affect large parties of the global arena or it is confined and contained into a narrow scope? Dhimmi kuni biyyoota baay'ee affect godha dhiibbaa irratti uuma moo naannoo tokkotti kan murtaa'edha jennee gaafannaa jechuudha. For example, mee fakkeenyaaf this is the kind of question often asked about civil wars and other limited conflicts. Gaaffii akka civil war fa civil war jechuun walitti bu'iinsa waliin jechuudha. Lola waliin asuma lammiimti biyya tokko kan wal lolu, sabni biyya tokko kan wal lolu. Civil war ni akkasuma limited conflict walitti bu'iinsa injiramanii limited kan daangaa wayii kan ta'e kan baay'een deemne jechuudha. Isaan kun amma dhimmoota addunyaati miti. Yoo jechuunis iskooppiin isaa xiqqaadha jechuudha. Fagoon deema. Ammasini civil war biyyuma tokko keessa warri jiraatu yommuu wal lolu yommuu walitti in araaramu addunyaa waan affect godhu dhageettii addunyaa waan argatu miti jechuudha. Warri akkasii kuni how far are they likely to spill over into the broader arena? Spill over dhimmoonni kun hammam faca'u addunyaa irra hammam faca'u and thus become of concern to a wide variety of actors. Dhimmoota aaktaroota baay'ee hin ta'u moo hin ta'an? Aaktaroonni jiru miidiyaa ta'uu danda'a, aaktaroonni social media, multimedia, miidiyaawwan adda addaa ta'uu danda'a. Akkasuma immoo yookaan Amnesty International ta'uu danda'a, humanitarian aid warra laatan kanneen ta'uu danda'a. Aaktaroota kanneeniif dhimma moo dhimma miti wanti sun?
Aaktaroota kanniin ni harkisu, taphattoota kanniin ofitti ni harkisa wanti kun kan jedhu gaafannaa jechuudha jalqabarratti. Lammaffaarratti immoo gaaffiin nuti gaafannu what is the urgency or intensity of the issue. Urgency jechuun muddama jechuudha. Dhimmi sun urgensiin isaa muddamni isaa hammam, ariitiin inni ittiin babal'atu deema, intensitiin isaa hoo jabinni isaa ciminni isaa jechuudha. For instance mee fakkeenyaaf on the issue of global environmental change, jijjiirama addunyaa naannoo addunyaa yommuu utuu fudhanne, it is quite clear that such an issue has different level of urgency for different political actors. Taphattoota siyaasaa adda addaatiif urgency yeroo itti ta'antu jira jechuudha. Different level of urgency jechuun level of urgency sadarkaa muddamaa adda addaa kennuuf aktarootaaf jechuun hamma tokko muddamu jechuudha. Hamma tokkotti cinqii ta'u kaanitti cinqiin ta'u jijjiiramuun naannoo jechuudha. Environmental changein hamma tokko dhiphisu tokko dhiphisu. Who will as a result give it a different degree of priority, attention and resources jechuudha. Garaa biraatiin tokko priority dursa kennaaf aktariin, fakkeenya mootummaan priority dursa kennuufii danda'a. Warri biraa immoo waan biraatiif priority kennuu danda'u, dursa kennuu danda'u. Attentionii kennuufii dhiisuu danda'a mootummaanii, warri kaan attentionii kennuufii danda'a resources sanaaf. Egaan kun hundi gaaffii kanaa gaafannaa jechuudha lammaffaa irratti. Sadaffaa irratti immoo gaaffiin nuti gaafan what is the salience or visibility of given issue. Dhageettummaansa hammami kan jedhu. Dhageettummaansa yookaan argamuunsa jechuun sirritti ni mul'ata. Saaliyaansiidha waan jedhu jechuudha. Kuni maalii wal qabata? Miidiyaawwan adda addaa ni harkisa. Dhageettii ni argataa jechuudha. This question relates to the role of the media or other actors yookaan aktaroota biraa ta'uu danda'a. Who confer urgency or intensity and inni arfaffaatti ilaalamuu hin jiraga. Kanaaf dhageettiin wanta sanaa hammami waan jedhudha jechuudha. Sadaffaa irratti. Arfaffaa irratti immoo what is the centrality or location of an issue. Issue suni eessatti ta'eedha kun immoo centralitiin isaa eessa giddugaleessa kan godhateedha. Locationin isaa argamni isaa eessadha. Issue sun eessatti raawwatame dhimmi sun waan jedhu gaafannaa jechuudha. This is partly an objective issue. Objective issue dha kun egaa immoo warri kaan subjective dha jechuu hin dandeenya. Dhageettiin isaa hammana dhageettii argate maal jenna fakkeenya sadaffaa irratti. Inni kun garuu objective dha. Bakki itti ta'e biyyi sun beekamu waan qabuuf jechuudha naannoon sun. Objective issue of geography dha jechuudha. Geography keessatti akkamii keessattidha kan ta'e. Main implying that the closer the issue is to important actors, the greater the attention and the significance it will acquire jechuudha. Kana jechuun closer the issue to important actor. Fakkeenyaaf aktarii akka meediyaa maa fudhan. Meediyaan yoo waan sanatti dhiyaate attentionii guddaa itti kennaa jechuudha. Greater the attention. Humanitarian aid fakkeenyaaf Amnesty International yommuu fudhatan naannoo tokko Amnesty International naannoo sana dhaabbanni Amnesty International naannoo sana yoo jiraate attentionii guddaa itti kennee hordofa waan sana akka jechuuti. These are the criteria the cluster of 4 major contemporary global issues discussed in this chapter jechuudha. Egaan kiraateriyaawwan jechuudha isaan kuni armaan gaditti ilaalla jechuudha warra kanniini. Global security issue ni ilaalla. Security issue dhimma nageenyaa ni ilaalla. Lammaffaa irratti as keessatti dhimma nageenyaa keessatti terrorizimii ni ilaalla. Shororkeessummaa jechuudha. Sanii wal qabsiine nuclear weapons faa ilaalla. Gara lammataa irratti immoo environmental issue ni ilaalla. Dhimmoota naannoo jechuudha. Dhimmoota naannoo ni ilaalla. Gara sadaffaa irratti immoo socio economic issue ni ilaalla. Socio economic issue ni ilaalla. Gara arfaffaa irratti immoo
global cultural issue dhimmoota aadaa ni ilaallaa jechuudha. Kanumaan goolabna gaa. Chaaptariin kun kanaan dhumata tokko tokkoon laalla jechuudha. Paartii itti aanu keessatti diiteelii laalla gad fageessinee jechuudha. Kuni nu gaha qo'annaaf akka ta'utti akkas goona maaliif beektu akka mijatuuf qo'annaaf jechadha jechuudha. Viidiyoon tokko tokko baay'ee dheeradha. Toopikii sana addaan hin kutu yeroo viidiyoo jedhu toopikii sana hamma dhumaatti jechuudha. Tokko tokko immoo toopikiin gabaabaa yommuu ta'u daqiiqaan isaa gabaabbachuu danda'a jechuudha. Har'aaf nu gaha paartiin kuni paartii taanuun hamma wal arginutti nagaadhaan naa turaa siniin jedha. Paartii taanuun wal argina ammasitti nagaan turaa sinan jaalladha. Bye bye.